mari'achuu koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa beeksise. Dureen hoggana kaatoolik Roomaa Aab Poop Firaansis immoo biyya Abiy Ahmad Itoophiyaaf rabbi kadhadha jechuun addunyaaf waamicha dhiyeessee jira. Tanaan itti fayyaan. Lixa Oromiyaa Hooroo Guduruu Wallaggaatti immoo humnooti biltsiginnaa qa'ee maatii hayyuu durii Abaawaa Daawud Ibsaa gubuun awwaal maatiillee diiguuf dhaadatanii jedhan. Yehuun Ingidaa waan odeeffatu qaba. Humnooti walottis Tigraayitiif waraani bilisummaa Oromoo waraan mootummaa biltsiginnaa godin Kamisee keessa baasuuf akka jaba duuluu jirraa jedhan. Ergama adda gamtaa Afrikaa hatay pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo Maqalee hoggantoota Tigraay waliin mari'achuu dubbatamaa Abrahaam Birruurra dhagee. Dhoo'insi bobaa hajimaa darbe biyyilit Afrikaa Siraaliyoon tuumamuu lubbuu lamiilee dhibbol galaafatu hordofe biyyattiin guyyaa gaddi biyyaalessa labsuun dhaga'ame. Duree waraan Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan immoo ca'umsi mootummaa Suudaan milkeessuuf mala cabangoon barbaaduu jedha. Bakka bu'aa mootummaa siiviliyaa Abdalla Hamdok kaamsuu waraanaan hoogganama hajirtu Suudaan. Fakkeessuuf akkan ka jedhaniiti malee kaayoon fonqolchisuun hangumaa jechuu jiru oduu ala keessa bal'innaaf filanne jira. Sadaas 8/2021 guyyaa wiixaati. Guutuun oduu OMN itti himaniiru. Hayyee gaafa sanbata xiqqaa naannoo sa'aatii 7-8 gidduu milishaa tokko of dura godhachuudhaan makkalaakiyaan naannoo godina Guduruu Wallaggaa naannoo Abunaa jedhamutti mana harmee Jaal Daawud Ibsaa deemanii abiddatti qabsiisaniiru. Milishaan sun erga naannoo manaa geessisee booda manatti agarsiisee sana booda immoo bakkeedhaa qoraan funaananii manatti ol naqaniitu mana gubanii jechuudha. Egaa wanti takkaatti dhalate naannoon tuni manni tuni abaabonatti buufata godhatee waan jiruuf amma qoortuni dubatutti biyyi keenya akka gaggaa'uu danda'uu jedhamee takkaataa kanaatti dhufanii guban. Manni kun ganda godina Horroo Bulluq gandi kaammoo ganda guddina Abuunaa garee Hardiyoon Garoo jedhamu. Qaama mootummaatu gudurata bulchiita ganda aanaa Horroo Bulluq bulchiita aanaa Horroo Bulluq Zalaalam kan abdiisaa kan jedhamu to'atu dhufee. Gocha raawwatameen manni gubateera qabeenyi keessa tures guutuutti barbadaa'eera kan jedhan miseensonni maatii adda Alamii Gaarii dhiibbaan addatti maatii kanarratti raawwatamu kan OPDO wayyaaneetiin eegalame OPDO biltsiginnaatiin ammoo hammaateetti fufee jiraachuu dubbatan. Marsaa tokko duraanii mucaa obboleessaa Jaal Daawud Ibsaa duraan qabanii dararaa turanii marsaa lammaffaas isuma barbaacha deemanii inni mana jiru sana boodammoo mana sanatti abidda qabsiisanii deemanii jechuudha. Sababa gahaa hin qabanii wanti adda ta'ee achitti ni ta'eeru jiru. Waan isaan yeroo hundumarra deddeebiidhaan himanii shanee qallabduu shanee wajjin hariiroo qabdu waan jedhuun nama sana dararuu jechuudha. OMN tajaajilli intarneetii naannicharraa citee waan jiruuf suuraa mana qaamolee mootummaatiin gubamee argachuu hin dandeenye. Humnoonni qaama seera kabachiisuufiin jecha gocha badiisaa kana raawwatan soodduu iddoo awwaalcha adda Alamii Gaarii irraa dhaabbatellee mancaasuu fi dhaadataa turuu isaanii jechoota safuu hawaasichaa cabsanii fi kabaja maatii kanaa hin madaalle fayyadamuun xiqqeessaa turuu isaanii ibsan namoonni yaadanuuf kennan. Hidhaa beela qophii waraanaa qaala'insa jiru kufaatii dinagdee fi waamicha waraanaa dhagaa jirra dhimmi kun haalaan nu yaachisee jedhama. Ajjechaa Wallagga Bahaa giddaa kiiramuutti halkan tokkotti miseensota maatii 18 ta'an irratti badii tokko malee sababa eenyummaa isaaniitiin irratti raawwatame. Akka fakkeenyaatti kaasuun hireen lammiilee nagaa biyyattii balaa hammaataa jala jiraachuu kan ibsu xalayaan Antoonii Bilinkaniif barraa'e kun waraanni kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti deemaa jiruu fi labsiin yeroo muddamaa bulchiinsa Abiy Ahmad labsate hawaasii addunyaa gidduu seenuudhaa baannaan uummata biyyattii gaaga'ama caaluuf kan qopheessudha jedhe. Ijji miidiyaa waraana kaaba Itoophiyaa qofarratti ta'uun rakkoon hammaataan Oromiyaa waggoota sadaniif darban keessa jirtu bahee mul'atee xiyyeeffannoo gahaa akka hin arganne godhee jira kan jedhu xalayaan kun addunyaan gaaga'ama hamaa bulchiinsi Abiy Ahmad biyyattii irraan gahaa jiruuf haga malu xiyyeeffannoo kennaa hin jirtu jedha. Waraanni gara nagaa fi tasgabbiitti nuun geessu jedhee amannaa ka jedhu tokkummaan waldoota Oromoo waajirri ministirii haajaa ala Ameerikaa aangoo qabutti fayyadamee mootummaa Itoophiyaa itti fufiinsaan waraana labsaa jiru irratti dhiibbaa barbaachisuu uumuun rakkooleen jiran fala akka argataniif akka hojjetu gaafatee jira.
Finfinneetti labsii yeroo muddamaa hordofee hidhaan eenyummaa bu'uura godhatee raawwatamaa jira. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa biyyattii labsame hordofuun hidhaan eenyummaa namoota giddugala godhatee raawwatamaa jiraachuu ibsee jira. Magaalota Oromiyaa akkasumas guutummaa Itoophiyaa garaagaraatti labsii yeroo muddamaa labsame bu'uura godhachuudhaan hidhaan raawwatamaa jiruu fi haalli qabiinsa hidhamtoota kanneenii ne'aachisee jira jedha koomishiniin kun. Magaalaa Finfinneetti labsiin yeroo muddamaa biyyattiin ittiin bulaa jirtu erga labsame as namoonni bakka hojii isaaniitii mana jireenyaa fi daandii irraa butamanii hidhamaa jiraachuu ibsee jira koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa. Hidhaan raawwatamaa jiru kun eenyummaa yookiin sabummaa namoota hidhamanii giddugala ka godhate ta'us koomishinichi hordoffii taasiseen bira ga'ee jira jedha. Waajjiraalee poolisii magaalichaa tokko tokkotti hidhamtoota dubbisuu uffataa fi galaa kennuuf hin dhorkamee jiraachuu hidhamtoota keessa namoonni daa'imman qabanii fi maanguddoon illee ka argaman ta'uu mirkaneessee jira jedha koomishinichi. Haalli kunis ne'aachisaa jedhe. Qaamoleen seera raawwachiisan wayita labsii yeroo muddamaa hojiitti kuufsochaanitti qajeeltowwan mirga namummaa bifa hin sarbineen ta'uu qaba. Qaamoleen seera kabachiisan dursa barbaachisummaa seera qabeessummaa hubachuu qabu. Tarkaanfii madaalawaa fi loogii irratti hundoofnee fudhatamuu qabaa jedhe koomishiniin mirga namummaa kun. Qaamoleen seera raawwachiiftuu mirgoota namummaa haala kamiin keessattuu sarbamuu hin qabne adda baasanii beekuu fi kabajuu naamusaan socho'uutu irra jiraata jedhe. Keessumaa maanguddoota dubartoota haadha daa'immanii ta'anii fi namoota wal'aansa fayyaa hordofan dabalatee qaamolee hawaasaa hubaatiif saaxilamoo ta'aniif adeemsi qorannoo si'ataa diriiree dhimmi isaanii hatattamaan akka ilaalamuuf gaafatee jira. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qaama mootummaan biyyattii hundaa'edha. Dhimmoonni koomishinichi akka yaaddootti kaase labsii yeroo muddamaa da'oo godhachuun Finfinnee fi naannoo isheetti irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuu OMN gabaasaa turuun waan yaadatamu. Keessumaa dhalattoonni Tigraay fi Oromoo Finfinnee keessatti addatti irratti fuulleeffatamee hidhaatti guuramaa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Haalli nageenyaa Itoophiyaa keessaa ammallee yaachisaa waan ta'eef lammiileen Yuunaayitid Isteet Itoophiyaa keessaa akka ba'an Yuunaayitid Isteet irra deebiin lammiilee ishee akeekkachiifte. Lammiileen ishee xayyaarota daldalaa dabalatee carraa argatan hundaan akka Itoophiyaa gadhiisan kan hubachiifte Yuunaayitid Isteet torban darbees akeekkachiisa wal fakkaataa kennuu isheen yaadatama. Yuunaayitid Isteet Saawud Arabiyaa dabalatee biyyoonni lammiileen isaanii saffisaan Itoophiyaa gallakkisanii akka ba'an waamicha gochaa jiru. Humnoonni Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee jedhu labsuu hordofe guutummaa biyyattiitti labsiin yeroo muddamaa kan labsame yoo ta'u dippiloomaatonnii fi dhaabbileen idil addunyaa hojjettoota isaaniitiif akeekkachiisa imala biyya keessaa kaa'uu bira dabre Finfinneedhaa akka ba'an hubachiisuu itti fufanii jiru. Humni waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisiginnaa godina Kamisee keessaa qulqulleessaa akka jiran himameeti jira. Waraanni bilisiginnaatti bana haleellaa qindaa'aa humnoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo wabootiin rukutamee baqataa jiru. Magaalota godina addaa saba Oromoo ka akka Kamisee Baatee fi kanneen kana fakkaatan keessaa qulqulleeffamaa akka jiru maddeen keenya waraanaa fi jiraattota naannichaarraa beekuun danda'amee jira. Ajajooti waraana bilisiginnaa loltoota faffaca'anii baqataa jiran dirqamaan walitti qabuudhaan naannoo magaalota akka Maajatee, Kaarraqoree fi Axaayyeetti bobbaasuuf yaalanis waboo fi TDF jiraattota godinichaa wajjin ta'uun humnoota bilisiginnaa harcaa jiran kana qulqulleessaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himanii jiran. Bifuma wal fakkaatuun TDF kallattii lixa wallootiin karaa guddicha walloo fi magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Baahar Daar wal quunnamsiisu guutumatti kutuudhaan lafa tarsiimoo loltummaa hedduu barbaachisoo ta'an to'achuu isaa maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Waraanni humna waloo ittisaa Tigraay fi waboon eega wajjin hiriiranii loluu eegalanii asitti dhalattooti Oromoo miseensa waraana bilisiginnaa ta'anii fi dhiibbaan lakkaawaman godina addaa saba Oromoo keessatti karaa nagaa harka kennataa. Ergama addaa gamtaa Afrikaa kataan pirezidantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo Maqaleetti humnoota Tigraay wajjin mari'atan. Sirni bilisiginnaas yaada jaarsummaa kanaa eegaa akka jiru mirkaneeffannee jirra. Dhoksaadhaan jaarsummaa gaafataa ture jechuudhaan hamatamaa ture jira. Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa dabalatee hawaasi idil addunyaa waamicha dhukaasa dhaabuu fi araara biyyoolessaa taasisaa turanis sirni bilisiginnaa shororkeessitoota wajjin hin mari'adhu jechuun marii araaraa baqataa turus yeroo ammaa garuu dirree waraanaa irratti mo'amaa waan jiruuf yaada marii araaraa kana fudhachuuf dirqamuu akka hin oolle maddeen garaagaraa akeekaa jiru. Humni waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo duula waloo taasisaa jiraniin
imala gara Finfinnee jedhu labsuutti aane magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti muddamni guddaan dhalatee akka jiru miidiyaaleen addunyaa hedduunis gabaasuu itti fufanii jiru. Yeroo imbaasiiwwanii fi dhaabbileen idil addunyaa hedduun hojjettoota isaanii Finfinnee irraa baasaa jiran kanatti sirni bilchiginnaa yaada maanguddoo araaraa Olusegun Obasanjoo Maqalee irraa fidanii dhufan eegaa akka jiru gaazexaan riippoortar deetaa ministirii haajaa alaa ambaasaadar Redwaan Huseen wabeeffachuun gabaasee jira. Waa'ee waraana kanaa ilaalchisee tibbana qondaalota biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa waliin mariirra kan turan Obasanjoon furmaata fidanii dhufaniin eegaa jedha mootummaan Itoophiyaa. Kamisa darbe ministiriin haajaa alaa fi ministiriin haqaa Itoophiyaadha dippiloomaatota Finfinnee jiraniif labsii yeroo muddamaa irratti ibsa kennanii wayita turanitti ambaasaadar Redwaan Huseen Faransaay, Beeljeemii fi Niiyorkitti malanii kan turan Obasanjoon furmaata maal fidanii akka dhufan eegna jedhanii turan. Ambaasaadar Redwaan haala lola dhaabuun danda'amuu fi dhimmoota ijoo waraana kanaarratti yaada pireezidantii Naayijeeriyaa duraanii fi ergamaa addaa gamtaa Afrikaa kataan Obasanjoo eegaa jirra jechuu isaanii gaazexaan riippoortar maxxansasaa tibbanaatiin gabaasee jira. Manguddoo araaraa gamtaa Afrikaa ta'anii gara Maqalee kan imalan Obasanjoon pireezidantii Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akkasumas dubbii himaa mootummichaa Geetaachoo Raddaa wajjin wal arguu isaanii miidiyaaleen Tigraay gabaasanii jiru. Marii isaanii fi humnoota Tigraay irratti yaada kan kennan dubbii himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa Obasanjoo waliin humnoota Tigraay marii bu'a qabeessa gochuu isaanii himanii jiru. Adeemsa waraana kanaa fi marii malurrattis ijjennoo mootummaa Tigraay himnee jirraa jedhan obbo Geetaachoon. Hawaasi idil addunyaa waraanni Itoophiyaa keessaa mariin akka furamu irra deddeebiin waamicha araaraa gochaa jira. Manni maree nagaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haala wayitaa Itoophiyaa irratti guyyaa kana mariirra oole. Marii ariifachiisaa raawwame kanaan waraana Itoophiyaa fi Falasaa irratti manni maree kun ni mari'ata jedhameeti jira. Oduu wal fakkaatuun manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo biraatiif dabarsee ka ture kora waa'ee nageenya Itoophiyaa irratti har'a ni ta'a. Manni maree nagaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa kora har'a taa'u kanarratti qaamolee wal waraanan kan mariisaa jiran ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Obasanjoon ibsa irratti ummata Itoophiyaatiif haa kadhannu jechuun Paaphaasiin Bataskaana Kaatolikii Roomaa Pope Francis waamicha godhan. Waggaa tokkoof waraanni sadarkaa olaanaan kan hunkuteesse biyyi Itoophiyaa hedduun ilmaan namaa balaa waraanaa kanaan miidhamuu fi gaagaamni namoomaa jajjabaan gahuu himanii jiru. Paaphaasiin Roomaa ergaa karaa Tiwiitara isaanii dabarsaniin mariin obbulummaa gara nagaa fi waliigaltee ummata Itoophiyaa geessu akka godhamu waamichan godhaa jedhan Paaphaasiin Roomaa kun. Pope Francis waraana Itoophiyaa keessaa irratti irra deddeebiin waamicha araaraa gochaa turanii. Maddeen alaa irraa argannetti ceenetti jirra. Biyya lixa Afrikaa Seeraaliyoonitti dhoo'insa taankarii beenzilaa kajimaata darbee uumamee lubbuu namoota 100 galaafate hordofe biyyattiin guyyaa gadda biyyoolessaa 3 labsitee jirti. Balaa magaalaa gudditti biyyattii Freetownitti uumameen namooti 100 ol yoo lubbuu dhaban hedduun immoo miidhamuun hospitaala galanii jiru. Balaan akkanaa irra deebi'ee akka hin uumamneef jabaannee hojjennaa ka jedhan pireezidantiin Seeraaliyoon warra miidhames mootummaan akka yaalchisu waadaa seenanii jiranii guyyoo waariyoo gabaasa maddeen alaa qindeessee jira. Afrikaa Seeraaliyoon dhoo'insa taankarii beenzilaa yookaan bobaa kajimaa darbuumamuun lubbuu namoota 100 galaafate hordofe biyyattiin guyyaa 3 hagad biyyoolessa jechuun labsitee jedhan. Gaarii yookaan konkolaataa bobaa fe'ee gulufaa ture modhokkor wal harkis dhibiin fuul kee wal dhuuf. Gulufsiisaan rochoo kana konkolaataa fuul duraan dhufirra miliqsuuf jennaan areedaan laf waraane mucucaate furaan furundoodhaan. Lafti mudaan tunitti magaal guddoo biyyattii Freetown jiddu gabaya kooterimaa konkolaataan itti baay'atu waan taate ilmaan nama lakkoofsaan 100 taate miidhamuun hospitaal jiraachuu BBC'n gabaase. After 100 people killed on Friday when a fuel tanker exploded in the capital Freetown. Akka ejensiin balatas biyyattii jedhu konkolaataan bobaa kun beenzil ofirra naquuf yoo jedhe gaarii dhibiina leelame. Fardi kun balaan dhaqqabe fincaan coccobsu jalqabnaan namooti beenzil qeeffachuu Victoriyaan konkolaachisa isaan irra fagaadha jechuun adoo akeekachiisu balaan kun ta'e nam gatee jedhaan. Lafti wanni kun itti uumamti iddoo gabayaa ta'uun dabri immoo konkolaachistooti modhokkoraatiif dhoqdhoqqee bobaa waraabbachuuf waan laf cufaniif fulaan baqataniin turka jedhe gaazexeessaan Freetown irra BBC'f barreessu Umaru Fofonaa gochi kun ta'e saati muraasaan booda reeffi namoota gubachuun cilee ta'an daandii guutuu sagantaa BBC Focus on Africa jedharra bakki taateen kun itti uumamtetti argamuun uummata jajjabeessan qondaa
qondaaltoti biyyattii lama ittaana pirezidaantii Mahammad Juldaan Jaalootiif kantiibaan Dirfirii Taawunaab Voyini akka saaree gadditti dhagaame ibsachuun namoota miidhaman cuf bilisaa yaalchifni jechuun waada seenan amma duuba reeffi namoota du'anii hospitaala geeffamuu maatiin guurratti awwaalachuu hordofee biyyattiin guyyaa gad biyyoolessa sadi labsuun alaabaan biyyattiilleen har'a irra jalqabe hokkee gadi mirmirfamaa jiraachuu gaazexaan Ameerikaa The Washington Post ilaan argee jedhe cufaafuu dubbi haftee iboolaa hataati Siraaliyoon balaa wal fakkaatu hundi deddeebiin kaa'umam yoo ta'u jibittootteessa keessallee namooti 80 akkanaan lubbuu dhabuun namni humshan caali immoo qe'eef qabeenyi isaan irra buqqa'u ragaaleen agarsiisu. Atiin hoogganaan fonqolchaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan aangoo dabarsee mootummaa siviiliif kennuuf waadaa seenee jira. Mootummaa uummataa dhaabbachuuf jiru keessatti cabduu aangoo tokkollee hin barbaadu kan jedhe qondaalli waraanaa Kaartuum taatullee mana maree bulchiinsa mootummaa ce'umsaa Suudaan kan amma diigame keessatti ittaanaa hoogganaa kature Muhammad Hamdan Dagalo Jeneraal al-Burhaan nan deeggara jechuun isaanii shakkii uumeeti jira. Gabaasa maddeen alaa guyyoo waariiwwatu sinitti. Ganaan fonqolchisuudhaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan aangoo dabarsee mootummaa siviilii kennuuf waada seenee jedhan mootummaa uummata kadhaabbachuuf jira keessa cabangoo waan jedhamtiin barbaad hajar hootee waraan Kaartuum kun Jeneraal al-Burhaan ejjecha namoota nagaa ilaalchisuun harki qulqulluu jechuusaan Aljaziiraan gabaas mormii uummata kanaan nuji tokkootiif deemuu jirtuun lamiileen Kaartuum bulchiisi waraan aangoo gad lakkisuun mootummaa siviiliitiif akka baalli dabarsi gaafachaa turan waliigaluun dandeen waraanaaf mootummaa siviilii Amdookiif al-Burhaan Suudaaniif mootummaa wal dhabuun muummichi ministeera loltooti budduusiteettiin dhaabachuun eegee gad lakkee uummata kanaan nuji tokkootiif Suudaan keessa godhama jirtuun namoota 10 ajjeefaman 300 madaa'uun qondaaltoti hedduulleen hidhamu gareen akimoo Suudaan ragabaate ajajaa waraana kun immoo nam tokkolleen ijjeemnee jedha uummati hiriir ba'uun mirgi ta'uu hadubbatu ganaan mammarii walabummaa Suudaan Abdul Fattaan haayoon ta'e mootummaa ce'umsa Suudaan ijaaruu qof jechuusa miidiyaaleen gabaasan muummichi ministeera hangorra darbatame immoo waan dhokat fakkaata Dr. Abdallah Hamdok of Manchester University namgan 65 bara 2019 irra jalqabuun biyyoolaa Itoophiyaa Suudaan bulchaa ture muummichi ministeer Suudaan 15 ta'uu waggaa lama keessa waraanaan kokkaanfam dhiirsimuna Abdallah Hamdok barnoota ammayyaa kanan lakkidansa soomee jedhu dhaabbat biyyoota gamtoomanii baankii guddina Afrikaa facuuf dabalate bakka du'aan hojjeteef CV'n isaalleen gabbo fakkaat wiixaton kololees 25 fonqolchi mootummaa kanaan numan isaa godhameen barcuma jala fuudhanii dullaf waraansisuun ittiin dhaabatan taate kan hordofe magaal gudditti biyyatti Kaartuum keessa tajaajila intarneetii sababa addaan cicciteef odeeffannoon qulqulluun argamu baattullee gorsa muummichi ministeeraatiif dubbi himaman marii birmaddummaa biyyattii dabalate hooggantootaaf ministeeroti torbi caalanis waliiwwan kiseenuun eegee gallakkifame Hamdok irra godhamteen jabduwaa mufatha fakkaat gamtaan Afrikaa fonqolchi Suudaaniitiin qalbiin na cabxee yoo jedhu dhaabbati Antooniyoo Guutareez Yuunaayitid Neeshin immoo gaggeessitoo siviilii Suudaan gad lakkisa jechuun gaafachaa ture addunyaan fonqolfamu Hamdok kan mormuu jirti dhaabbileen beessee qabanilleen Suudaan horii dhowwachuun goobsuu jiran uummatilleen akkasuma taatullee duub ajajaa waraan Suudaan Muhammad Hamdan Dagalo hamaqa heemeet jedhamuun beekamsochii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan aangoo qabachuuf taasisin deeggar jechuun isa addunyaa mamsiif Burhaan adeemsa warraaqsuu uummata sirreessuuf nageenyaaf tasgabbii biyyattii eegsisuuf dhuuf hajedhi taanaan dure mammarii bulchiis mootummaa ce'umsa Suudaan kam diigame kun hapheemed Hamdok ganuun koote waraana cina dhaabbachuun isa ajaa'ibaa jedhe biyyatti olla Itoophiyaa Suudaan bar 2019 keessallee bulcha isaanii waggaa dheeraa Umar al-Bashir khara wal fakkaatuun angorra hariitoo taate fonqolcha Hamdok waggoota 3 keessa marslammeessoof ta'uun gaafa Afrikaa golgoleessiti Suudaaniif lamiilee biyyattii Hamdallah Hamdokiif al-Burhaan gareen tun lamaan agamma wal gingilchuu jirti jedhan. Daawwattoota oduuwwan isaati kanaaf qabannee goolamneetti jirra waan daawwattaniif ulfaadhaas niin jenna.